بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبلغن كي يرى ونبرنو فيسبوك بيج كجد أموان والنمتي ترى الرأي برمسكين اتفقنا يجورا سنرى وننتبرنو إن شاء الله أكاتا فيسبوك بيج تجنو فيسبوك بيج هجة جورا فدر درسو جوجل بننا أشرتي Facebook okay dot facebook.com/pages kaya lu kana rattirooyna achiin booda create facebook jennaani erga kana bakka kana irratti dhayne asirratti rukunna as keessatti fakkeenyaaf wan nuti jennummaa inni fakkeenyaaf Munayza Islamic Center jennaani I agree jenna create start kan jedhu kana irratti dhoyna achiin booda login duway my Facebook nun jedha feenu create godhi jennaani okay hotmail.com asirratti maqaa keenya galchinaa ji'a keenyallee guyyaa dhalootallee filannee irratti galchinaa achiin booda lakkoofsa kana itti guunna jechuudha itti guunna jechuu aywa CHLOROPHYL I agree asirratti rukunna I have read and agree to the terms of use and the privacy policy kajedhu kanarratti dhoyna isarratti filannee achirraan sign up now kanatu naa dhufa jechuudha kanatu naa dhufa achiin booda itti guuta slash ajii kun save info jedhaani achiin booda upload from computer kajedhu kana irratti rukuta as keessaa filadha jechuudha ni eega haga inni itti naa guutu ni eega aywa dhufee jira next jedhaani achiin booda kana bira dabri jechuun ni danda'a kanallee bira dabri jechuun ni danda'a okay geessa jechuu amma wani naa hafu add cover itti godhi yoo naan jedha asirratti rukuta coverii godha ni eega okay welcome something yoo naan jedhe asirratti assalaam alaykum jedhaani post godha asirratti post godha dhufee jira save change jedhaani bakka kanarratti rukutuudhaan save change jedhaan eegana okay amma state ajalu kana irratti post godhee jira reefu salaami kun asirratti qaraasisee jira kunis dhufee jira aywa maasha Allah geessee jira jechuu akkanatti geessee jira jechuu share something naan jedha fakkeenyaaf
edit page jedhaani upload page info jedha Munayza center page address enter Facebook address asirratti okay Facebook address edit godhinaan jedha okay center oh kuni okay community sah sirrii jira asirratti ammoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكينيا jedhaani okay haala kanaan geessa jechuu haala kanaan geessa jechuu feesbuukii kiyya geeffadhee jira akkanatti geessa jechuu kunoo akkana Munayza Islamic Center update godhee jira fotoolee barbaade irratti guuta viidiyoolee barbaade irratti guutuu ni danda'a Islamic Center Munayza Islamic Center Oromo change godhee jira okay kuni naallaqa nu gaafata okay haala kanaan hojjedhee geessaa amma asirratti deebi'eetiin seenuudhaaf asirratti barreeffadha login jedhaani akkanatti seena erga seeneen booda maal godha erga seeneen booda admin panel bakka jedhu jalatti join Facebook admin panel bakka jedhu jalatti maal kataba okay asirratti السلام عليكم السلام عليكم جريني post jedheeni taree jira erga kana okay admin setting
share on page. Okay. Waan maraa geessee jira jechuudha. Achiin booda okay fixee jira jechuudha. Akkaataa kanaan Facebook page hojjannee geessinaa. Rabbi warra nagahaan itti hojjetee waan gaariidhaan hojjetu Rabbi nu haa taasisu. Nagayatti isiniin jedha haga yeroo biraa barumsa biraatiin walitti deebinu.